Biqiltuu dhaabuun, kunuunsuu fi guddisuun mallattoo dhaloota gaarii fi miidhagina addunyaa kanaati. Itoophiyaa keessatti biqiltuu miliyoona 600 guyyaa tokkoon dhaabuun seenaa guddaadha. Kanaaf immoo wal gargaarree seenaa hojjechuuf guyyaa 3 qofa ta'e hagayya 17 ashaaraa keenya kaa'uuf hundi wal eeggachaa akka jirru beekamaadha. Ashaaraa magariisaa seenaa addaa qabatee as ba'aa jiru miliyoona 600 guyyaa tokkoon dhaabuuf uummanni Itoophiyaa hawwii guddaan eegaa jira. Jaalalaa fi tokkummaa Itoophiyaas guyyaan itti agarsiisnu guyyaa kana. Sagantaan ashaaraa magariisaa kaka'umsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin eegalamee dhaloota itti aanuuf piroojeektii guddaa fi hiika addaa qabudha. Dhaabbiin biqiltuu kun eenyumaan olitti biyya keenya manca'ina bosonaa fi jijjiirama qilleensaatiin rakkataa jirtuuf furmaata waaraa kan argamsiisudha. Hiikoo fi faayidaan dhaabbii biqiltuu hedduu ta'uun ni hubatama. Jabana industiriin babal'ataa jirutti manca'inni bosonaa fi kan kana fakkaatan addunyaa tanaa faalama qilleensaatiif saaxilaa jiranitti rakkoo kana keessaa ba'uuf furmaanni isa dhumaa biqiltuu dhaabuu fi bosona kunuunsuu qofa ta'uu beektonni ni dubbatu. Itoophiyaan sagantaa ashaaraa magariisaa hojiirra oolchaa jirtuun wabii nyaataa fooyyessuudhaan qabeenya heddumina lubbu qabeeyyii guddisuun gammoojjummaa ittisuuf hojii ajaa'ibsiisaa hojjechuudhaan bu'aa hedduu galmeessisaa jirtisi. Kanaaf duulli dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 600 dhaabuuf qophiin xumurameera. Itoophiyaan karoora gama kanaan qabamee milkeessuuf biqiltuun gosa garaagaraa dhaabbiif qophaa'ee hagayya 17 eeggachaa jira. Guyyaa seena qabeessa kanatti ashaaraa keenya kaa'achuudhaan gahee keenya qixaan haa bahannu. Magariisummaa dhaloota haa dhaalchifnu. Miira tokkoomeen guutummaa Itoophiyaatti ashaaraa keenya haa keenyu. Biyya bu'uuressuun dhaloota haa waaressinu.